uffanni suuraa itti kaatan yoo isinitti hin bareedin aappii karaa salphaa ta'een uffata suuraa itti kaatan san uffata bareedaatti uffata barbaadanitti isiniif jijjiiruu danda'uun isin barsiisa. Akkasuma suuraan keessan yoo qulqullina hin qabaanne aappii qulqullina suuraa keessanidha akka ajaa'ibaa kanatti bifa HD ta'een isiniif dabaluu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattan kiyya waan kana akka nuti baay'een argaa itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheeroo gochuudhaan afaan turaan hordofa. Hayya daawwattan kiyya aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joob jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kan jedhu irratti baasirratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kan jedhu yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanas teessifata asirratti iPhone sarchii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee faa maa raa barreessite achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii goositu achi booda haala kanas suuraa kan isin suuraa kanatti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf yeroo loltaa gaddeemtu waltaan gaddeemtamu dhumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii astu qabuufadhaa akka jiru jalatti daawunlood kan jirtu daawunlood tuttaniiti aappii kan dura keessatti gabbuufatanii hayya daawwattan kiyya aappii gabbuufatanii gara galtan aappii kan haala kanas banamaa asalatti edit photo kan jiru irra tokkoof kilikni gootu achi booda suuraa uffata saaraa jiruu barbaadan tokko irratti ni dhawatan jechuudha kan haala kanaanii achi booda kan asalatti fakkii tiishartii kan irra tokkoof kilikni gootu achi booda kan haala kanaan tiishartii adda addaadhaa kan asalatti isiniif jechuudha kan keessa kan barbaadan irratti jiruu dandeessan jechuudha kan haala masirratti argaatan kanaanii yoo barbaadan ammoo custom kan jiru irratti kilik gootanii galaarii keessaa illee tiishartii barbaadan filachuu dandeessan jechuudha. achi booda seef godhachuudhaan xiyya gammataa galtan irratti yeroo tokkoof kilik gootanii galaarii bilbila keessanii keessa seef godhatanii jechuudha. Itti aansuudhaan ammas qulqullinni suuraa sanidha yoo isinitti hin bareedin yookiin ammoo suuraa sun qulqullina yoo hin qabaanne karaa salphaa ta'een qulqullina isaa dabaluudhaaf as jalatti enhaance kan jedhu irratti tokkoof kilikni gootu achi booda kan haala asirratti argaatan kanaan qulqullina isaa dabalatanii jechuudha. Seef godhachuudhaaf ammoo xiyya gargartan irratti dhootanii seef godhatan.